Kameraman ko tasig may rifensa kana kan mo agarsiisme addunyaa na agartu kunno la ilmi namaa akkana wal galaafachuu jira jechuudha kunno kun hundi rifensa la kun hundi rifensa akkana wal galaafatee addunyaa irraa wal galu jira jechuudha kanaas immoo garaa isaa keessaa beelaal kunis kan madura ammoo ijarran na dalagan kana ammoo mana keessa jira jaan ijarran na dalagan kan madura dhugatti garaa keessaa hin baafne ijarra daleennee jaan kunno wanni isaan dalagaan isaanii tanuma faayoo shaana baasnee abbummaas wanti garachee daakuu bani afaan gadoo bani irraa deedu haa deebisu fiirdaa jiraachise maal buusu deemanii dhofnoo abba wayii maal fide talaata itti deemee deebisi waa ummati yoo nama galaafattee bitaa way maanti kan maaso umaan amma harba birraa ya daawwattoota keenya waan taateen beeku kan akka uumama ijaan taadii rootiyya haa kunno laala daawwattoota biyya laala rifeensa laal kulla laala daawwattoota biyya akkana tanaa waa jiru jiru kunno injiru maalin duraan isatti aaraa biti kunno amma laala daawwattoota biyya kunno akkanumatti elkaa laala kunniu qacacaadhiisi hantuunni qacaca wanni isa kasollaa sommaatti yaakaar wali jira egaa way waa biyya akkanumaan taadii kunno gaggabe haalaan kana haa agarteenne waan asibootan amma dawaa bira irratti finneetti kuru ammaas dawaa maalitti fidda haa jeestaan kanaawi way duba kana malee kami fayyadaliin akirma waan gartee lalaan olin lalaan olin hin maali haa dhumatee sana talaqaqee jeessanii dabamsa bakka ajjees kamaanatti jita waa'ee ummatti gama kanatti illee ni rabbisa eegaduu sitti hima okolliidha asinatti nimini aadina siisee nabar aadina asirin maal okolliidha okkona si godha obboleessa yuusufu nuutu akka sababiidha jechuun yuusuf hojjetu nuu irratti dalaga kammee maal ta'udha fuwaad Fuwaadi hamzaa nuu irratti dalaga biyyatti fuwaad hamzaadhaa bare hadiiro kana beetu si hamzaa'u siirii meeqa haleedhaan keessa keenye siirii meeqa nuu irratti dalagee isin duba siiruma nama gootanii nama tottolchu akka sababii kee jechuun yuusuf hamzaan ajjeesu sababii haadha isaa jechuun akkasii seenaa isaanii qoratee isinis faayyoon seenaa akkasii waadi ani cidii yana baasaan olin agaanoo raawusa wala baa maree maal ta'e wanta uggaliina nati siirii Abdallaa kana keessa siirii nuti deemaa jettee deemaa agartee siirii uggaliina Abdallaa amma waan isin guraatii bari nuti ni agarraa maal agarta maal kun amma akka laal waan kana guyyaa duraanii Abdallaa afaan hin buufne maal fakkaata inni meelaal si fakkaata laal akkasitti amma haati faayoo dhiyoo tana xiqqoo siirii diina faayoo irraa hiite jedheeti xiqqoo walitti dubbanne fuula waliin dubbanna fuuluma kana akkana fuula waliin badan isaan eessan haadha faayoo baatee asan dhala usa ayyamaa waliin badan kaafuu usuma jaalladha usuma biyyoonni jireenya afaan nuti badini afaanitti bahee hinusa usaa sayika laa inni siri maali waa haadha sabaa gawana boodini maala na beelbelchisee jedhiin taree kanas waa haadha daldala dhaabbates kan Nini Marisa. Nimta. Nini. Adarraa fi funyaanirra si gubee mallattoo sirra kaa. Adarraa fi funyaanirra bare. Nama sheeytaanni seenee gubba malee. Tokkuma. Waan kana isin siirii dalagu kanaas ni ummata siiriidhaan beekame. Ejjebe. Laa ni dijjaa urabbaa isinitti hima. Wayi nan gubinaa. Ejjete. Yannaan waan sidaasi jiraate. Haase. Waan biraa kanatti hafeensa. Nini. Kala kan haase detti. Eessa mana morfaalee jiraasi. Ayyee mana namariyyoo. Kunoo. Maali kun? Hantuuta kana. Amma dura liinaan hantuuta kana Abdallaa itti goonee sheeka sanii olii hantuuta maa isa jiru. Isin ilaani ayyaasa. Easy. Hantuuta kana amma dura liinaatti. Kumaajaan maali? Simi ayyaan kun amma dura maal ta'ette? Hantuuta kana amma duraati Abdallaa afaanii buusee jettee. Buusa ka'ee. Afaanii buuse. Akkamittiin hin buusin hin buuse? Ijedee dira si dalani siirii hantuuta. Kan kooppiin jechuudha? Koppii miti iyyuu kaa ijedee dira siirii hantuuta si fakkaatu Abdallaa nyaachifne sirra dalanii malee. Sanaan siiriidhaan irra dalaite jechuudha? Ijedee itti akka hantuuta Abdallaan buuse sirra fakkeessine sirra dalanii. Akka tuuta fakkaattu. Asliin dira asliin hantuuta asliin Abdallaa nyaachifne. Jawaan waan dhiyeetu daawwattoota biyya hundoo dhage'a.
san ijatee jira siirii daleenne malee hantuuta afaanii buusnee kunoo kanaan anja jechuudha. Akkam jechuudha akkana jechuudha Abdallaa. Hantuunni dhugaa kan nuti Abdallaa nyaachifnu har'a nu keessaa fiddalla. Ammaa sanuu maali hojii nyaate Abdallaa ni beektaa? Deemaa hojii nyaate hantuuta kana akka Waay waaqa saalee Ummati dhugaa baanti yaa boonda. akkanatti. dhaamsi faayo dhaamsi. Niini maa dhaamsi faayo. Niini maa dhaamsi faayo. Ini min Akkasitti. dhaggeeffadhu sitti hima. Hayyee hin hima. Amma Faayo naa himaa dhaabbati mini. Anaa himaa faayo. hafteessi minje. Ammallee ta biroo garaa ga'etti hafe. Ibsi sigaa qabu. Hin hima jee hin himu hin dhiisa. Ati na maa itti gara ni muddu. Ayyee use. Dhiisi. Gattaa. Hin usuma jee usunaan jee kana haadhaan sana nama guddaa. Bar gubbaan isii jecha kana jee bara. Liina habati haatilee maal taate. Ajaalatti ni matiin gubbaan jee na tumti bara amma. Niti saalee sadi. Silaa nagar jee baa isin naqabu deemti bara. Faayo sumatti ni maa Ajeenatti maashara doonta si fiigita. akkuma dawaa keetii kana. Akkuma dawaa kan goote kana. Laal. Ashara dubbitee babara. Yaada san. Yaa takkaan na keessatti hafee haala. Ayyee taatee ni diddigaa hima. Aara na hidhaa bitaa takkitti haftee hima. Kanas gadi baasoo sirbaay. Aara kana yaa booda Dura dawaa gabaa taasisa. kana isaa rakkuma ajaa. Yaa waa'ee muudii isa qamaa taate fayyuuf deemne. Uus qaama taate. Gaafi daara kana. Natti naafsin ka'a. Akkaan deebisu. Hin deebisa akkaan deebisu. Si qammasiisu. Baaphaa hin hima. Akkasitti gaafa san nuti siirii dhugaa. Liinaan ati hantuutaan Abdallaa keessaa baasettee hin gammanne. Hantuutaan ati Abdallaa keessaa baaftellee hin jiru. Hantuunni dhugaa kana. Hantuunni allaa lama tokko jira kan mana kana keessatti xaaqa gubbaa qabu. Kan kana fakkaatu. Bari isinitti hime. Hantuunni akkana abbaan tokko maskootii kana gubbaa jiraanii. Habba lamaa miti hantuunni sun. Akka Abdallaan liinaan Abdallaan fayyimne haasiin sun gajjabaattu jenneeti. Waraan Abdallaatiin intala gaafa mana faayootti dhuftee san. Waa'umaan tiyya tokkuma biddoo jira akka waan ta'e rabbii fidee. Hantuuta fakkaata malee siiriidha. Siirii irratti dalagama. Hantuuta fakkaataa siirii irratti dalagama. Hantuunni tokko kan dhugaa dawaa faayoo kanan dhugaa isaa baase. Hantuunni tokko immoo kan maskootii gubbaa bakka ittiin garra keenya filiidha. Gaafa dhiyoo ammoo ijateetti siirii si gooneeti. Jalli na eegee dheerina. Ijateetti siirii si gooneeti. Kadhugaatii miti sanni. Yaa'oo kan dhugaatii miti. Arra dawaa jabaa nu goote faayoo. Irratti daleeydansa. San ijateetti irratti siirii si dalee. Yaa kanaa siirii irratti daleeydani. Isa kana moo? Isa kana siirii irratti dalee bara. Liina namni tokko jira hunda buusuu jira maal taate. Magartanii dhiyoo guyyaa deeggadda Amaduroo Abdallaa keessaa baaste san irratti daleeyne ijateetti irratti daleeyne malee. Ijateetti irratti dalee sanii. Kanumaa Siirii dhugaa ta'a. kan lubbuu qabu osoo hin taane kanaafuu siiriidha irratti. Akka inni garaa nama keessa yoo bakka waraqaa adda addaa jirata maqaa keetii maqaa faayoo faayoo. As keessa garaa keessa jira. akkamitti garaa keessa keessa. Is yaa yoo garaa keessatti. Uraa kana daasanii uree kana keessatti ture. Bara ati bal'inaa bara ati bara Abdallaan hin fayyu akka keetiin baandaame. Akkami fayyadee Akka ittiin fayyine akka ittiin fayyine ati qisnaa si fakkaatu namni sitti himutuun. Ati nama tuffatta ammaas. maal ta'uuf Nama tuffachuu danda'u yoo dhiisuu baatte Abdallaan hin fayyu Diinaan nama tuffatti dhageessan. faayoon fayyuus ittuma deebitu. Garaa kana keessa yoo bante mana kana keessa gaggabdaan sin jechuu jira bira. Eenyuun ni bana siin jedhee du'a hawaan taasisu. Qubamaa itti dhiibdu qubamaa itti dhiibdu. Ana haadhaan san waan dandee nama eega. Ana haadhaan san fi jinni hin beeku. Ajee garaa jechittiin si galaani. Haadhaan san fi jinni hin beeknu. Caalis godheetiin garaa jechi. Yoona ilmaan gara raas dabarsuu baate. Akka adii miidhagina isaan isin haadhaa sanii loltiin haadha biyya mucaa sitti lolbitan haadhaa sanii yoona siif ilmaan kana adda adda isin baase Amata dila kanaa nan baasta. natti qubanatti noofin Qubanatti noofin. qubanatti noofin Afaanin deebisee niin deeffadha yaa deeffatu itti naa deebis isa kana deeffannaan akka isin naggareetti mana kana keessaa baatu dawaaqee kana mana jabaate faayo dawaaqee way dawaa faayo way dawaa faayo Isaatti deemire. way Amma dawaa ni deeta faani way qabdee. faayo Maal ati taasisuu jira way duuba faayo dawaaqee Akka feetusa. akka haroom islaamni nama fayyisu deemu ayiin ijoolleen sassaabanii obaasan gamaan nama fayyisanii. akkas haa isin sila akkanumatti jettu Sossabe haa hotu. horii Eegaa sharaabbiidhaa ijoolleen obaasan akkana obaasan. faayo Sossabe haa. faayo Uffata haayaa godhatee fayyamaa faayo jirti. akkasii miti isin bara Abdallaa fayyisuun feetu Ni heerumtee Abdallaa heerumuu feeti isin heerumuu feeti Mara isinii mee heeruma ta'e heeruma biyyaa ministeera siin hundasiimu
Isin heerumuu fedhu. Ilmaan kanallee yataamaa guruu fedhu. Daddaan baase kaanaa itti baase. Gubbaa kiyya Gochaa san bira taagal. Asan biratti hin galchaa. Asan bira galchinaan maantaame. Sesi maal taata akkamii fayyaa gidi akkanaan ta'ini. Akkami fayyaa? Asanii galchinattanii fayyisa. Maaloo akkana jenneen. Aha fuudha akkasii. Faayo. Faayo. Horii tokko galmachuu deeman akkamitti Eemaa. ilma. Baala dura Waan keessaa. dura haanii hoysanii. Ajootuma si duraan afaan si fayyisanii reebu. Ijji quba ooftee na fayyifta. Isin akkas jettiin meedhii si durraa yaabuu akkana si dallaalini. Yaada san. Sassabdee kana godhi. Nurraas yaada san. Maa itti faayotee? Intalatee ingitan isiniif kanina. Isin gurguddaa. Nuukan nuu baatte nuu bari intalatee sana amma dawaa isin goota kanaan bara. Bari dawaa kanaan nurra jabaate. Dawaan isinirra jabaateemi. Duuba mee daaraatan itti nulutti mee akkam goona jee. Daaraatan gurgulee baasu. Gaskan. Natti dhaarsina. Natti dhaarsina natti ol deemaa jirtu lubbutti. Lubbuun natti ol deemaa jirtu. Way faayo. Faayo sumaacha. Faayo tummaa na dhiisi yaaboo. Dhiisama. Yaa haadha san keenya amma laa. Amma san nagara. Abdallaa uma san gadhiisi miti yoo akka feete seef kanina. Nuti kookifaate kanuma jeesee. Isi iddoo namatti jira basanii beekaa. Narraa buuti garaa keessatti. Amma wanni hafte maa. Yaada san. Laala. Yaada san. Maaliif baadii as dhiyeenya kana waraqaan jiran xiqqoo kaayesi faayuun fayyinaani faayoo diinaa fayyinaani intala xiyyaa'u ni fayyidi intala xiyyaa'u jennee fuula walitti guurree beekta. Walitti araaramaare. Amma isin laala kana ganda keessa deemtee karaa manaa ollaa haatee jirtu san warra haadha umaree jirti haatee. Warra dhumareeti. Dara dhaamsaadha. Itti gachee dhiisi. Itti gachee haadha lafaan itti biradhu. Haadhaan san. Wayna gubbi. Yaadhaan san. Eebbisi haa gubbi. Amma eessa jirtas? Amma dalloo oduu namaa dhageeffatu jira. Nuti ganda waliin fixuudhaan nuti Nuti ganda waliin fixuudhaan nuti hin nama meeqa siirii goone. Siirii nama meeqa raddane nuti. Namee dura dalagdamee fayyaa gaadhati. Namee baduu sitti Walii hima. baay'oo qolliidha asinatti ni mini. Aadina siisee nabar. Aaddiin asirin. Walii baay'oo qolliidha. Ee. Okkona si godha obboleessa Yuusufu nutu akka sababii diinaa ta'e Yuusuf hojjetu nu irratti dalaga. Kammee. Fuwaad. Ayi. Fuwaadi. Hamzaa nu irratti dalaga. Biyyatti Fuwaad Hamzaadhaa bare. Hadiiroo kana beektu si maqaa. Hamzaa'u siirii meeqa kaneedhaan keessa keenye siirii meeqa. Nu irratti dalagee isin akka sababii kee jechuun Yuusuf Hamzaa ajjeesu. Sababii haadha isaa jechuun akkasii seenaa isaanii qorattee isinis faaruu seenaa akkasii. Waati ani cidii yana baasaan olin agaana raawsa. Tejjamaan olin dho'isi sila waan dabartee maalum maaliif fayyee miti. Yaa bobbanii isan kaayina. Shana basmi abu mas wani garante. Dapu. Bani apa? Oh. Ban. Irada du hadir su. Tirda ya sih. Mal tu sudah mani domo. Apa wai? Mal tu deh. Mal tu deh terata. Itu dia be. Itu jangan tekan. Nanti. Dia mesti. Mal. Wah mati orang mah kalau apa teh betul. Wah mana dia kan masuk. Umana me kan mah Oh ya dapat tu ada yang nyawan tajam dia bukan nak kau mari jangan tadi roti ya. Ha. Benar la Daud tetap je la. Dia sekali. Dia yang salah kulla. La Daud. Lafa ni Rabbi. Dia kana tanah wajiru ciru kunno. Injiru malin dulu adi sakti arah biti kunno la Daud tetap je kunno kan betul kala. Lafa ni Rabbi. La. Kunniu kaca jadi sih, hantuni kaca cah. Ya, wani saka solla semua dia kan mau dicerita. Wai defensi lenggara kasa jila kunno Daud tetap je memang jadi benda je. Dia nanya. Due berada cheese week me due. Wai cheese. Bagan naam sana kumaya. Dole na sina cheese ko. Wai mal tu dia kani ramas. Mal tu beres. Malum mal ya kan. Wai wa due na kau man tadi. Kunno gabe halan kana agar tenne wana sibotan. Amma doa berat finnet puro mas. Doa mali tifidda ha jasta kanawi. Wah tu makana maya kami fajalin akhir mau angkat terlalu ni bisa. Lano ini mali ha dumake sano talaga ne jesa ni da bamsa. So kau jos kamana tiki tu waya mau tiga makana tili ni bisa keras kana. Shush ya hundo da wato ta ya kuma kana.
Laaffatee jiraachuudha kun amma laaffatee. Jawween gana goona keessa baakana kun kata miti. Jawween kana goona. Waay mana arrabsaa. Namatti afaan hudduu hashtagii kaa. Si keessaa akka jiraachuudha. Awwaan takka na keessa. Hangaan akka si keessaa diddiisutti hin taaneetis. Awwaa takka hin qabu. Wallaahi ni qabda. Kana daraan si gara diddiisa. Maatiyyaan na gadaana. Lakkisutti gootu si dhalte. Ilaalta dhaabbayyaa baruu laalla. Maaliif baru maa akka ta'u fini guddaa. Awwaa takka natti godhisaa. Saruuri dhakeetis. Awwaa takka natti godhisaa. Akkas hojjettoota daawwattoota yaa'an shakkeetiin jaa'an wanni humna dhibee jira waan hin humnaan galle dirqama faayoodhaas. Dawaa akkanatti itti godhee waan isii keessa jira. Hunda baasuudhaan gabaachuu kaameramaan kun tasii dhimee rifeensa kan akkanuma agarsiisme addunyaa na agartu. Kunnoo laalaalaa. Ilmi namaa akkana wal galaafachuu jira jechuudha kunnoo kun hundi rifeensa laa. Kun hundi rifeensa. Akkana wal galaafatee addunyaarraa wal galu jira jechuudha. Kanaas immoo garaa isaa keessaa beelaal kunis. Qaama dura ammoo ijarran na dalagan. Kana ammoo mana keessa jira jaan. Ijarran na dalagan qaama dura dhugatti garaa keessaa hin baafne ijarra daleennee jaan kunnoo. Wanni isaan dalagan dalagaan isaanii tanuma faayoodhaas shakkeetiin jiraachuudha dirqama faayoodhaas dawaa itti ulee garatti obaasee waan isin taatee fi waan isin baatulaalu si nyaachisu nyaachisu fayyaa qabda. Fayyaa jaangu. Waa takka fayyaa qaba limmee na. Fayyaa qabda kaa'e maaliin godhaa si dira lilmee atu ta dira jirtu nu maa si goote. Atonaati. Miskinticha kanatti addunyaarraa kunnoo lafee hunda fuulaan yaasanii kana gootan ilmaanii fi jaartii wallaachisanii.